Yaa muummee keenya isin warri zabanaa kun baasa qabdan ammoo. Akkamiin baasa qabna yaa Abdullee keenya? Yoo namni jabaatee dalagatee lafa magaala ijaarratees dubbuma. Dhaabi mana maa ijaartee miti. Isin warri baddaa dirreedhootti mana ijaarrettaniiti. Gaara keessan mana ijaartanii footoo mana namaa jala kaatanii alhamdulillah as geenya jettanii poostu gootanii. Dhaabi nurraa muummee sanuun qabdu keessan kutini. Osoo maalleen akka biyyeetti narra utee waan dirreedhoo mana ijaaru. Maaliif ijaarree? Akka keessaniitti tukaanaaf mana ijaaree fi alan bulu. Tukaani dirreedhaa akka ta'ee fi baddaatti dadhabii miti bar. Yuunivarsiitii barataa piraaktisii jecha dhufa malee akka ta'ee fi baddaatti si buteen fiigu. Hayyama dhiiga dhuguu dhaabbata bila diriinkiin irraa qaba. Darsa. Jarana isin hangaarraa footoo xiyyatan hin dhiine. Hin dhiine muummee dhiqu jira malee. Yaa boosoon fuulan dhiqatiniin kee turii turraa isinii ba'uu dide. Akkam godhatta saarra muummee. Akkam godhachuu baantasaa footoo hangaa kana akkamitti dhiquu dadhabdan isin bishaan kalafa balleessa kana. Yoo saabuna barbaaddan biteetiin isin fidaa dafaan dhiqa. Mattaa kan baafachuu deemani. Wayi. Arroosoo dhufuu dhufe kaadda. Kafootoo dhiqaajuu waraabee bishaan maddaa. Hawuleen jaamsite milishaan aradda. Deemsi haa jaamsu hatuu jaama. Biraankii sirra hojjate diraamaa. Wayaanuma shawwadde muummee. Duraanuu toofta qaba. Namni rifeensa irraa dhume. Daayinoosarsi jechuun bineensa hoggaa baay'ee dura lafarraa badee fi bineensa akkaan guddaatii fi bineensa nama nyaatu. Mee barataan asirratti mormii qabu ni jira. Anaat gaafii qabatii jar. Daayinoosar isin lafarraa dhume jettan kun biyya alaa ni jira tiifi ollaa keenyaa keessatti hin arge. Akka inni itti nama nyaatu silaa garte. Asoo yoom dhufa silaa? Yeroo warri keessan tiivii bitate dhufa. Namni ol jawu ati duraanuu gadi. Oggoo abbee tiivii bite si nyaatiin hibati. Ajaa'iba qabda barsiisa. Edanuu akkamittiin ifamanii ciisa. Kakka keetii jaamaa daayinoosaruun nyaatu. Abbaan kee ijoolleen qabu tanaafuu isaan karaatu. Na qofaaf barataa. Warra keenya keessa. Warri keenyaaf taami. Baay'eedha dureessa. Maallaqa baankii guutuuf sammuun te duwwatte. Barattu baradhu beekadu dubbatte. Yaa boonu fuudha dhalaan lafa guutte jirti hanga jirtus dubra fuudhuu dhiifte. Dubri eessa jira hundinuu naashida dubrummaa hawaalle irra dhaabne siida. Ati kabaasaati ajaa'iba qabda ati kan dhiiraatu dubrummaa ni qabda. Ani isaanii fide isinii fudhate isinii kamee natti lulluukkate. Waan ifi hin qabne namarra barbaadda dachi nati qotte bishaan baafte madda. Lakkaasii taalkan dhiyoo ittiin naqabuu fi waraabdee viidiyoo. Silaa eessa baata ati natti taphattee hin beektu waywaattee hangana kadhatte. Way isin numa beeytan illima namaan qabdan misaa'ii lamaan humne kan tooftaa fi ayilii akka kanaa qabdan. Misaa'ila uumuus keenya ni dhukaa wayikka kakeessaniitti utaalee dhukaa. Ibidda haara hin qabne way dhalaa zabana takkana dhungadhu wajjin biyyaa baana. Abdullee bu'aan qorannoo kee akka ibsutti dhukkubni kee kan biyya keessa yaalamuu miti. Eessa yaalama yaa doktor? Jarman malee kan Itoophiyaatti yaalamuu miti. Yaa doktoraan Jarmanii miti Finfinnee takkaa dhaqeen beeku baay'ee kireeffadheetiin dhaqaa silaa. Baajaaj maal naaf odeessita achi dheettee yaalamuufu qarshii miliyoona 10 si barbaachisa. Ati salaa qarshii hangam takka qabdamma? Yaa doktor qarshii takkallee hin qabu alii fi rahmata rabbii yoo taate malee. Qarshii birrakkatillaa uummanni Oromoo miliyoona 60 kan wallaayini irra jiru miliyoona 10 qarshii takka takka si kenninaan amma dheettee yaalam taasanii achi rakkatin. Yaa doktor diivii nuunaaf ba'uu diddee har'a isaa dhukkubni naaf ba'ee biyya alaa na geessuu deema. Amma giseen achi dhufe booda diyaaspooraan jaama kaa duuba. Diyaaspooraan jaama.
yaamtu dhukkubee zooraadha malee. Boo maaliif dhufte? Beeksisa isin maxxansitan harkeetiin dorgomuu dhufe. Ilkee beekaa qabda. Hangaan qabu waan beekuun hin koflaati lakkaa'ime. Ilkee gubbaa malee tajalaa rabbi sitti hin beeku laal. Waan qabu komaander rijimaa mooyyattiin tumadha. Nuti nama ilkee guutuu qabu qoshoroo nyaachuu danda'u qofa barbaanna. Yaa poolisoo kiyya qoshoroo nyaachuuf jecha nan kuffisin mooyyee fudhadheetiin if jalaan deemee tumadhee nyaadha. Dhaabima dubbiin taane naasawini. Mooyyeen deemta moo qawween deemta? Awwadaa'ee dhaquuf iyyaanu bar biyyaaf qabsaa'u yaana. Darsa mallaa boorsaa. Abbaa dukkaanaa qorichaan tuutaa ni qabdaa? Niin qaba. Osoo nyaatin immoo eega nyaatee boodaan summii kennaaf. Inni hantuuta dhalaati. Kadhalaati. Kadhalaa yoo ta'e summii tana libbisti irra dibdaafi. Ati bashoo takka maaliif hin guddifanne? An bashoo biyya teenyaa tana hin fedhu. Bashoo faranjii yoo taate malee bashoon biyya teenyaa daddabiidha. Hantuuta kiyyaa fi kaan addaan hin beektu. Ati waan hin fincaanuun na dhorku deemtanuma ajaa'iba qabda. ተው በኋላ አጥንት አመጣልሻለሁ። ሴኒ አብዱሌ ሙሜ ሰሬን ተይሰኑመ እያላ ሲቱ irra እያላው ሰሬን ተኛ አፋን አማሪፋ መሌ አፋን ኦሮሚፋን ቤቱ አከሚ ብረ ደበርቴ አስዱፍት ወያና አብዱሌ ነምን በእኔ ሲመዳልኝ ጃን ዋኒ ነንተ ያቲም ቤቱ አማሊኒ ብረ ደብረ አማሪፋ ዱበዴ ዲበር ኢሲን አንታ አትን ትጀናኒ ተው በኋላ አመጣልሻለሁ ጄ ብረ ደብረ በር አያ ዋው አብዱሌ አማሪፋ ይሰቲ ከበርቴ አቲ ተናፎ ታና ፋና አማሪፋቱ ኑ ሲፊን ኮፍላ मैं खोफली नगर सीसी आया कि ये हमारी फाबी और मी फानिस बाताम दस्तन्या ने इधर तक ना तो या बोले इसे ये बकुवर आवर रत्ते से नत्ती मी आनी सिंबर डक्का के खानती अंकनी बरदे मसाला तिमिरती दरगी कॉलोनी आलिजिनी गाफदी नगदे बिया तुरते सोशलिजिनी दूरा आरीफा सिलावर रत्तनी कुबे और मिप्पा या और उले अंबरे बाबेबू हमारी पा अकंग्या बाकर मानु कुडाला मासनी जवाईसोनी टेंशन रोतन और माने ले लाफा खाली तिगोने तुरे जोग्राफिकल एरियान हाली तेइस मलाफा किलेन सबरते मो करमाता करमते आबे टेक्नोलॉजी बियोता करोमते मिनिस्टरी बरलोता इसिन माफ्तलचे अवाल चाफ कमरोता खनाफिर रखतिन सुदरबिया देमते तीक्षी तरे होता कदिन कुडला मातन दुराना फुरी कुर्सी राइन कुफे नचिते आफुरी अतो स्कंदर लगा यो मुटांक यो कुफे फिर राय गुडगा यान तलियारो गरागब दुमन्नी आला लकु गरागब तसिंजे तकुमा डलते कैसे अंकरा कुते हिंबेku kantala de kunna fakkala kana besun sibakattu nolu anna fakatu tanan garana kungabu akariyachi mara university gadame sa kaisatti kapti sakale lecture te ade male bakana kungabu dur jirti to kodalete to kwafa doctor chekapi nalale gaba sando gore imnan hospital abasan inne dambehu takabi lakku khair bunja bude ilke iradaku jireenya qaale lama guddisuun diinagdee mootummaa salphoo kuffisu harama balla kana rakanime araka godina ararge baati bele yaa abbaa Muhammad kibaba khiyya kan biyyee reheen na duraa cabsite
Ingartuu manaahu akka itti balleessite ammaam qibaaba haree bite afime. Kibaabaan haaree ta'us daftee gootee maalatti hin kennine yaada Maamud. Qibaabaan haareenii akkamitti dafee godha abbaa Mahammad hanga qobboshoo fi waa hunda itti ulanii sooftiweerii wiindooteeni itti caananii. Ati malee teknooloojiin fayyadamtu. Kibaabaa elektirii kan hojjetu maaliif hin bitanne asii kana muka jala guurtee hudduu samii dhaabdee afuufaa oolta. Ani kanumaan afaan isaa beeku kana jala afuufuutu irra naa jira. San ka yeroo biddeen tokko gootu ifaan irra dhaamu. Hoggaa ifaan irra dhaame warra mawrateeliitiin hin koottaa jala naa afuufaa jaani. Kan ta'uu barbaadan maatii keenyaaf ollaa sabiskiraayib godhaa hanga feetan koflaa. Sabiskiraayib gootee hin irraanfatin laayikii koflaan barbadeessina misaa'ilaaf taankii. Komantii jala barreessi yoo qabaatte yaada komantii deebisuuf siif galee waada. Hanqina koflaa irraa gaastirri nu qabe ergaa too xumure awwaaniin katabe waan na dhaggeeffataniif galatoomaa horaa bula.